Inni jecha eenyuuti Ustaaz Muhammad Bayaan? Maati Quraanni jecha eenyuuti jettanii amantu isin? jecha Rabbiiti. Jecha Allaati? Kalaama Rabbiiti. Okay. Suuraa Faatihaarraa gaaffiin qabaa? Gaaffiin an qabus alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuun maal jechuudha? Yeroo waraanni akka jecha Rabbi ta'e si deebitee gaafin jiru. Gaafin ta'e. Isa fudhadhee ka'een kanatti darba gaamma immoo. Ilaa deebinan si deebise sirriidhaan. Akkasiin jettanitti fudhachuun koo dirqama gaa naa ta'uu dhiisus waliin haasa'uudha waan isin jettan fudhadhee waan isin jettaniif galaa ragaa jira miti qaalee keenya olee keenya okeeyye suuraan Faatihaan hiikkaa isaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuun maal jechuudha? Alhamdu jechuun cuftummaan faaruutu lillaahi rabbiidhaaf taatuudha yookiin Allahaaf taatuudha. Rabbil aalamiin jechuun Rabbii isa aalama kana hunda uumeetiif faaruun ta'isaati. Rabbi aalama kana hunda uumaa katee faaruun ta'isaati jechuudha. Takkaa'u Rabbi aalama kana hunda uumaa kan ta'e faaruu aalama kana hundarraa yookiin faaruu isaatiitu haqa godhataadha ayyaama. Quraanni jecha Rabbiiti naan jettanii faaruun kan Rabbii aalamaati jedhaa jira quraanichi immoo. Rabbii isa kamiin jedhaa jira Rabbiin keessan? Walkeessa maaliif dhuftaree dibaa isma maa hunoo alhamdulillah rabbil aalamiin kunu quraanni kunu jecha isaatiitti miti. Jecha Rabbiiti quraanni jettani miti isin? Quraanni jecha Rabbiiti naan jettani miti? Maa Rabbiin aalama kana hunda hin uumne. Inuumne jedhaan jiruumi Ustaaz Muhammad Bayaan. Dhaabbugaa Rabbiin aalama kana hunda isaa uumee miti. Wanti isin beekuu qabdanu? Dhageeffadhu gaatana naa deebise. Rabbiin aalama kana hunda isaa uumee miti walee. Allaha naan jedhaa malee Rabbi naan hin jedhina. Rabbi maqaa Allah 99 keessa waan hin jirreef. Akka jiru siibdu. Maqaa 99 keessa Rabbi kan jedhu yoo fiddanii. Itti amantaa? Arran Islaama ta'a. Maqaa 9 na dhageeffadhaa waan tokko. Obsi gaadhiisa dhiifama. Maqicha 99. Waajjirummaa tilaasan naaf jechi. Ustaaz Muhammad Bayaan. Indagaa. Maqicha 99 sana naa tarreessitanii Ar-Rahmaan Ar-Rahiim Jabbaar Mannaan isa jedhu keessa obboleessa kiyyaa dhageeffadhu. Rabbi kan jedhu. Dhageeffadhu. Ni dhageessama. Maqaa 99 san tartiibaan si lakkaawaa. Ni dhaggeeffatta. Sirriitti dhaggeeffatta. Ayyuu naafiti kitaaba sana. Laale wanta san keessa laala. Qawaajil mislaa yoo sun naafiti ishee. Algadda agartee. Qoy nama biraatti dibbata alantaa ture mana keessa gannaa badii hin jenne. Koppilinkii godhaa ijoollee. Intee Ustaaza dinqiidha ka Ustaaz Muhammad Bayaan kana finnaan. Afama namni odeessaa malee ulfinni hin jiru waaqayyoon malee.
Koppilinkii maal ijoollee maal taata rabbii jedhaati. Taappii godhaa malee. Keessummaan nu bira jira. Rabbi jechi jedhu bakkuma inni dhufe hin beekan uummanni Islaamaa isuma dhuguma. Rabbi jechuun ikkoo barsiisaa jechuudha miikaansa. Barsiisaan immoo Yesuusiin malee hin jiru addunyaa kana kan barsiise. Bartoonni isaa yaa barsiisa jedhanii waamu turan. Rabbuun afaan Giriik irraa dhufe. Rabbi jechuun rabbooni jecha jedhu irraa dhufe. Macaafa keessaa baheem jechichi. Maal taatan ustaas maal? Nam fida jedhaa jiru mootii ustaazni. Jecha rabbiin jedhu maqaa Allah 99 keessaa nam fidaa jedhan. Awwaale. Ustaaz. Abbaadhu mijaan naa barbaadi naaf hin jenne abbaadhu ani alan jira waan ta'eef obsan gase. Obsaan jira. Kana mana argadda waajiidha. Kana mana argadda waajiidha irraa fidee waan ta'eef kitaaba irraa waajjinu itti amanuudha didee mijaan goobanaan. Goobanaadhaa miti mijaan keessan. Saayibama keessani. Maal gadda fidee irraa qaree fi akkasitti kitaaba irraa fidii deebii itti namanu yee. Jiraatis ammoo agarsiisee bila oofaa gaggaffitee itti fidi. Argadda jaluma kana jiirtanatti fakkaatatti yeroo sana. Dhagaan ture yeroo kana baastan garuun arginu anis arguu barbaada. Okay. Maa fidee fi yeroo san dubaree maaliif amanuu dabarree akka inni yookaan maqaa rabbi 99 kana keessa jiru naaf fidii jeetan fidee fi akkasimi anis siifan dubbisaan an jedhe ayyee kitaabni irraa naa dubbiftu kitaaba kaame anuunoo kitaaba akkanaatiif kanarraan si dubbise waaji anuu akkuma inni kitaaba irraa naa fidi jedhee yookaan banee dubbisee fi kunoo argadde naa fidee qoy siifan dubbisaa biyyan baraan dhaabsi keessa. Ammoo ittana mineetteerraan kaa'ee isaa shaadaa qabatti garuu ammoo afaanumaan jetta malee shaadaa qabatta. Maal taatani ustaaz Maamma Bayaan? Laa arrarraan yoo ati naa fidde amma shaadaan qabadhaa itti arrarraa fayyadaman shaadaa qabadhaa shaadaan ni qabatta. 99 lalicha keessaa. Laa jecha rabbi jedhu naafinnaan shaadaan qabadhaa naan jette. Wala wanti nu walii galuu qabnu. Walii galuu qabnu injiin gaammadhiis gaama maqaa rabbii 99 san keessa jechi rabbi jedhu yoo naaf itti arran shaadaa qabadhaa naan jette waan irra deebituuf hin qabdu. Jedheera. Bakka waan kaaddeef hin qabdu kanaafuu naaf obse. Yeroo tokko alhamdulillahi rabbil alamiin isa jedhu. Amma gaa ajendaan jirjirin gaappilis awwale. Ajendaa jirjirin obse. Kitaaban siifi deddeema waan ta'eef obse. Ajandaa jirjiruun gaarii miti. Ilaa kitaaba irraa si fidaa jiru kana ni agartami. القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى صف ربي في مقال ربي أسماء ربي حسنى غاري تاليف الشيخ العلام الإمام محمد بن صالح العثيمين كتاب جامع سيفان بنا كيف سرت سيفان دبس جت ربي جديونا نابد شهادة رنگ قبضايت توقفارت الله أحد أوفي لكوسا الله إني أقرتامي
الوهاب أولوف أسيد تيري سديت ملام الجميل الجواز بيبري رجع فولي كي بريس يوندا ورقة ترى بريس بقى كان أوكي ننت بيسا هنداو انتو بيسني بريس يوندا يو لا كاتشو كم نكا توقع سجلتي بيسو أول ta'uu dha kamee dhibba ta'a ka sargasiitii wajjin. برجع بلال جا بكلا مقارب بسالتمي سالتمي سيلان كنا خيسة نابدي خجاو نابدي جتمي ونو الربي الله الربي الحي الربي الحي الربي الرقيب الرفيق Ustaaz arrabbi meeqa afaarra jira? akkas awwalee koy awwalee akkana godhu koy Muhammad Banta akkatti koy jecho way ilaal wanti gootu peeperiif qalama fudhadhuuti tokko haga 99 barreessi maqaa Allah 99 orderiin gad barreessi maal kamachirra dubbisaartu kana peperii fi qalama fudhadhu saga 99 barreessi maqaa Allah hundaa yaga 99 barreessi wanni nan qalama deftara fudhadhu hun kam huna ya wala awale ati naafi awale jiddun seenin please la bakka uma kanuma awale ni fin tokko awale jiddun seenin maayiki qabaddu awale Ustaaz mama bayan dabaree namaan kennan shaadan qabaddaa naan jette siifida moo siifin finne kun dhibbafaadha malee 99 keessa aboo maalti dhibbaffaa godhe boleessa qoy hayyee jala alqabarraan si haasee si dubbisaa walo pilis nama dhaggeeffatu ishaa allaa dhunuun alaa jalqabarraa haasetan si dubbisa yoo feete laal dhaggeeffadhu 84ffaan alhakiim 85ffaan alhayyu tokkorraa dubbis tokkorraa akkasiin jedhe kana godhu yoon goone dhiisi taa'u hin dubbisin tokko haga 99 maayikii qabadhu pilis maayikii qabadhu naan dubbisaa waliin haasa awwaal ati muti qabadhu waliin haasa dubbisaa kun laal ansi barreessa oo barreessa hin dandeenye ana si barreessa maal barreeffama kamaal kan barreeffama maqaan Allah 99 jette miti sheekamoo ustaaz isin jedhu abba eenyumicha maayikii qabadhu jiin ifamaa jiin pilis ustaaz diinaa eeguufadhaa maayikii qabadhu pilis maayikii qabadhu Abba Abdullootaa maaliin barbaade beektu? yaa maayikii qabadhu maqaa rabbii 99 kana keessa jechi rabbi jawnu jiraa je Ustaaz Mama Bayaan arrabbi inni jedhu lakkoofsa meeqa irratti achirraa kana qofa naa himaal tokko maqaan rabbii 99 kun maqaa rabbii 99 kana keessa jechi rabbi jawnu jiraa naan jette hin jiru hin jedhan aboon inni jiraayin naan jette eenyu inni jiraan siin jedhe yoo jiraate fideette irran islaama taa yoo ati naafe okay lakkoofsa meeqa irra jira okay tartiibaan guututti si dubbisoo mee isa nun dubbisin wanna nu godhe wale ilame akka wali wajjin taane wale meela alhayyu ina raramna ustaaz ayye lakkoofsa 86 ustaaz baan koy hayyun booda arrabbi mootii lakkoofsi 86 arrabbi jedhaa mee ilaali mootii ilaali ustaaz baan tartiibaan dubbisaa ol deemaga خلاص ustaaz baan dhagaarami maayikiin qabanneti obbolees an miitiin qabadhaa wal dhageeffannaa awwala waliin haasa'u muutii qabadhu nama lamaan dubbisna okay laal akkana laal obsa akkana kitaaba akkanatti obsa gaasa awwale akkana kitaaba akkanatti addeekamii jaamaan jedha mooti awwale waan irraa himtan akkanatti kitaaba wajjiin naaf hima ismul husnaarraa himna kanu maqaan laasa jedhu abbicha waan irraa kitaaba inni irraa dubbifamu himamuun barbaachisu jechaadha. Abbaa Abdullootaan qabdanus maqaan laawu biraama. In qabsirri qaba malee ani kasarra barbaadu. Itti naan baastan uree lakkoofsichi wal dhabaa jira. Lakkoofsa kitaaba isin irraa na dhageeffataan jiru beekne. Ilaa bayaan waliigaloo akka dandeenyu na waliin haasa'i. Wocan jaaladhu ani. Awwaala waliin haasa'i na maayikii qabadhati.
Bakka ana waliin haasa'e awwalee rakkoon hin jiru. Dadhabe Maqaa okay barbaadna awwaleen miti. dadhabe. bilbila isa kana maleen qabu an ustaaz Maamad Bayaan ragaanaaf baasan ufanii misaan. Okay hayyee ragaan inni si irraa baasu kitaaba kamirraa si baasa. Kitaaba irraa inni naa baasu haa himu. Ila kaati baasteen fudhanna jedhu ustaaz Mahan. Wanti nu gootu. Ambar Allah ragaa la kitaaba wajjin. Abbaa kitaabicha kana kaa'e wajjin. Siif hime boleessu. Atis nama kitaaba irraa naa himtu kana naaf himi. Na dhageeffadhu. Quraan abbaan barbaade barreessuu danda'a kitaaba kan kee. Kuni yaa boleessu okay. Ati wanni irraa naa dubbisuu deemtu kun maali mee? Na dhageeffadhu waan barbaada nama kan keetu riisoorsi kamati fidde fayyadamna. Kasiin jedhaa jiru aniini. Maqaa Allah hundaayyuu tokkorraa haga 99 barreessi. Rabbi jecha jedhu qofa dubbaan hiikkaa isaa waliini nuu kaayi. Maalin barreessaan siin jedhe? Wanti barreessitu lakkoofsa tokko haga 99 barreessita. Maqaa Allah hundaayyuu tartiibaan barreessita. Hiikkaan isaanii kana jettee afoo keetta. Ayyee dhaab. Walii gannee? Abuga awwalee ati maqaa Allah naa barreessi naa biti jettemu. Maqaa Rabbii 99 kana keessa jechi Rabbi jedhu ni jira jettee na gaafatte walee kan isa dhugaatiin si gaafadde. Ana akkanan jenne garuu. Akkam jette ishee? Abbaa Abdulloota. Wayyee. 99 ergasii keessa akkoon jiru Rabbi. Maqaa Rabbii 99 kan kanuma jedhaa deengadda maqaa dhibbaa dubbisee deeme inni. Maqaa dhibba dubbisee deeme gaafa mana waajjira buusan ergaa ture. Ayyaa awwaala dhiifama awwaala ani ragaa kiyya siif fideen jira ati silaa akkasumatti Abbaa Abdulloota. Ustaaz Maamad. Maamad Bayyaa. Dhibbaffaa dabalatee minni sinirkaa kun lakkoofsa tokko dabalatee. Viidiyoo isaanii banatanii tokkoon haa deeman. Lakkoofsa tokkorraan kaasee si dhaggeeffatanii. Illa kaanna. Kun ani lakka reedi ta'eera kun barreeffama. Ayyee okay ana si lakka dhaggeeffadhu ishee. Dubbisaan lakkoofna isin tokkoon dubbisaa ishii lakkoofna barreessuu. Ayyee abbo zim jira dhaggeeffadhaa hoo maayikii qabadhaa jaangaan naan dubbisa wayiin na guddisa awwalo. Guddatanii okay Abbaa Abdulloota hundi keenya warri lafaas lakkaa duuka. Let's go Ustaaz Maamad Bayaan. Maayikii ani isa barreeffama jiwaan agarsiisan dhiisi Allah lilaa. Ani Ustaaz Mahan maal taate akka daa'iman ta'anii koyi maal taate seera na dhageeffatu. Aboo abbaaf nama jiru kanaan zim namarraa jingaa maal taate awwaloo isa maal wal kabajee jiru. Lakkaa'uufi malee rakkoo biraa miti Ustaaz Maamad Bayaan. Haadha dhaggeeffadhaa bakka ani isin oolal. Lakkaa'uuf hin deema Allah ni agartaami. Tokkoffaa irratti Allah lammaffaa al-ahad sadaffaa al-a'laa afuraffaa al-akram. Ustaaz Wawwalee ko dhiifam lachuudhaan bukkeen haa kaa'i yookaas ana guddisi maaliif bakka hojiin tajaajileef yookaan onna guddisanii hojjedhaan jiru ani amma. Abbaa Abdulloota naa guddisi. Maalirraa siis bo'aa nuun akka hinaan jettanii wanti isin sodaattanii maali? Hojii lakkoofnaa maalii qaba Abbaa Abdulloota? Kitaaba isin irraa banattan kitaabni isin irraa ani isin irraa isin dubbisaa jiru kitaaba kami? Kan isin banachaa jirtan kitaaba kami? Ani kan keetuma nu lakkoofta ila kasiin jedhaa jiru ilalaan ati kiyyan fudhattuuni. Ati hamma irraa na agarsiiftu kun kitaaba kami? Maamad Bayaan qoy anna dhageeffadhu. Filis kitaabni ati irraa na himaa jirtu warri jala jirtan gaabii kiyya irraa naafuudha. Wal dhageeffata haasofnaa dhageeffata jirtu kun kitaaba kami? Jooma qicci. Kan keetuma fayyadamna. Kamati fidde fayyadamna. Ilalaan kamati fidde. Beekame asbaa lala asbaa kami? Kami mee? Na dhageeffataan jirtu bee Bayaan na dhageeffadhu. Awwale kitaaba inni ati irraa fayyadamaa jirtu kitaaba kami jeeni haa kitaaba na agarsiisa awwale akkanatti. Na dhageeffadhu Bayaan. Obboleessa jedhaa jiru anini irraa bidde na agarsiisi. Kitaaba kan keetuma fayyadamna qoy waan sin jedhaa jiru na dhageeffadhu seeraan. Kan kee kan keetuma maqaa hin qabu. Bayaan na dhageeffataan jirtu bee. Na dhageeffadhu waan sin jedhaa jiru. Kiyya booddee marra fayyadama amma kasiin jedhaa jirru haala kanaan tokko haga 99 barreessi maqaa Allah tokkoon barreessi fakkeenyaaf na dhageeffadhu maqaan Allah kun fakkeenyaaf Ar-Rahmaan maqaa Allaatiimi. Maalin barreessere? Qalamaan barreessita kaa maal wannaati qalamaan jiru
Maal dhaggeeffadhu. Eeggadda poolitikaa hojjettee barbaadde. Poolitikaa akka hojjettu siin eeyyamu nama. Qagootu Koy. Wangeela keesseeti ati kitaaba? na dhaggeeffadhu. Wangeela keesseeti. Wayyaa bini. Sorry, akka goonu. Okay, koy. Abdii eenyu maayikii irratti hin banatina. Abbaa Abdulloota? Muhammad al tokko qoy afachu. Sorry, No, kitaabni ati irraa banaa jirtu kun kitaaba kami Abbaa Abdulloota? Ila bayaani. Please one. Ina rifatiin tokkoffaa na rifatini abbiin dubbadhume. Al tokko Muhammad bayan Ayyaa tasgabbaa'ime. dhiifama wajjin ani isinii wajjin haasa'uu hin dandeenye. Isin nama Maal taatanii Ustaaz Muhammad Bayaan maaliif ariifattu tasgabbaa'amee isiniin haasa'amaa jira? Maaliif rabshaa barbaaddan isin? Aboo ani kitaabni inni irraa na agarsiisaa jiru kun kitaaba kami amma inni irraa na agarsiise kun. Ittima Abbaa Abdullootaa maqaa isaa beektan? Ani jedhani be ila Hin la beektu. ragaa kama isaa fayyadamna na dhaggeeffadhu. Sitti muu Yaa barbaadu. obboleessa kiyya kitaabaati irraa amma na agarsiifte kun kitaaba kami. Ila na dhaggeeffadhu Muhammad Bayaani. Kamati fidda iyyuu rakkoon qabuun fayyadamna nu. Kasiin jedhaa jiru. No, please. Kanati amma irraa na agarsiifte kun Namicha mee dhaggeeffadhu Bayaani maal taate? Akka daa'iman ta'in akka darasaatti haasoftamu dhaggeeffadhu. Ayyee Please. dhiifama bakka ani awwalee wajjin haasawaa dhiifama. Erga namaan dhageenyi taate erga waan amma irraa bante oy. Ishi ati dhaggeeffadhu awwaletti yaada kiyya awwaletti maa. Please Yaada Muhammad. kiyya awwaletti maa. Qoyyaa Ustaaz Muhammad Bayaan jaarsummaan dubbadha. Abbaa Abdullootaa wanti isaan jedhaa jiranu Yeah. Yaa. isinii galeeraa Haati garuu irraa banaa warra jirtu gaarraa naa kitaaba kennitan kamii? kana natti maadha. Tole ani kan jedhaa jiruuni. Kaati amma Wanta kan jedhaa jiru. inni amma abbaan Abdulloota na agarsiise kun kitaaba kami. Akkana jedhani kunoo. Ani sitti hima na dhaggeeffadhu kasiin jedhaa jiru ani. Ragaa Ayyaa. qabati fidde fayyadamna. Abdoo eenyu Bayaani kan keetuma fayyadamna. Kaati fi fidde jaakamsa. Kaati amma Ani irraa bantu kitaaba kami. maal taate? Na dhaggeeffadhu maal taate? Ayyee kitaaba kami. Kan sin nuu fiddan Ingiliffaa fi Arabiffaa qaba. Kan Ustaaz nuu fiddan immoo Arabiffa qofaadha. Afaan Ayyee ayyee kitaaba na baasu erga Mi'a tokko maal tokko se Muhammad Bayan al tokkitti anaaf dabaree naa kennime. Abbaa Abdullootaan dubbisaa. Ayyee. Mee maayikii al tokko qabadha Abbaa Abdullootaan dubbisaa. Ayyee. Bakka aaree Abbaa Abdullootaan nagaan sifa ta'u. Amin sibiilaa ta'u bini baga nagaan dhufte. Ilaal inni ragaan ati baaste maanii sin jedhe ragaan baasiniiti viidiyoo keessin baasiniiti anaaf garuu akkasaa godhu suuta maqaa isaa nuuf haa dubbisu atilleen kiroos cheekii godhanna waan ta'eef inni suuta maqaa isaa akkuma kanaan dura tokko lamedhee maqaa dubbisetti tokko lamedhee maqaa dubbisu nulleen maqaa dubbifame sana lakkaawwannaa hin qabannaa keessa laallaa jechuudha gaafa inni xumuru kanaafuu amma Muhammad Bayaan atamma suuta jedhiiti. Gasiin jennee raawwannee booda maqaa sanaa Ayyee dhaggeeffadha ishee. amma maqaa duwwaa Ila abbiin illee ila lana kan jedhaa jiru. Obsaadha abbaan dudulloota kun nama dhagoo kam godhan saama gee haa dhibbisu naan jee miti obsi. maaliif Ila beektaa dhaggeeffadhu mee. Poolitikaatu hojjettee deemtuuf siin eeyyamu laan. Akkana qalama fudhuu tokkoffaa na dhaggeeffadhu. Maqaan Allah Ar-Rahmaan ka jedhu hiikkaan isaa kana jedhaa hiiki. Wangeela seete. Rabbi jechuu birallee gaafa geette rabbi yoo achi keessa jiraate hiikkaan isaa kana jedhiitii hiiki. Maaliif hin barreessa kitaaba barreessaa kitaaba. Kanaafiyyuu hin sobaartaa jechuudha. Maalirra haa. nu barreeffan Hayyee kootu ookee abbaa dulloota. qomaa marqoy Viidiyoon hin as baa qoy hin dubbatin abbi. Abbaa dulloota kootu bakka barnootaan siif kenna. Please Muhammad Okay, qoyaa gabateen ni jira yookiin barattoota kiyya waan taateef har'a si yookiin barreeffama yoo taate barreeffama afaan arabiidhaa waasisee barreessee yookaan yoo barnoota taate siin barsiisa kootu. Rakkoon hin jiru nama beekaa irraa barachuun rakkoo maal qaba sheebaan na barsiisuu dandeetta dhugaadha. Uummata akka rakkoon hin jiru amma gaafiinsi gaafanneen malee na barsiisuu dandeetta amma happy to learn from you. Obboleessa awwalee. Ustaaz. Awwalee. Amma akkasiniin jedhanii tokkoon itti maatii abarreeffamu alakkaamu rakkoo maalii qaba Ustaaz Muhammad Bayaan? Barreeffamu barreeffama akkamii baanta? ati nu hin barreeffan ati dhiisi Eessatti hin barreessa? ati hin barreessiniiti Isin hin barreessitan Ustaaz? laal
Abbaa Abdullootaa. Boo isin barreessitanii barattoota kiyyayyoo taatan koottaa qalamaa fi daftara fudhadhaadha. Way. Naman dhagaanu. Nutu barreessaa isin dubbisuu qofa tokkoon achi. Okay, asbane asin na guddis. Okay. Ani akka isin haqa isin fudhanne na argaa ani laal. Kitaaba irraan isinii hima. Kitaaba isinis waan na lakkooytan keessatti bakka irraa fiddanii kitaabaan naa dubbisuu qabdan. Bakka irraa bantanirra. Naa fiddanii kallattiidhaan naa fiduu qabdanii ani immoo dhaggeeffadha obsa. Kitaaba abbiini. Please al tokko shi. Hayyani haasa'ame. Abbaa Abdullootaatti naasa'a. Abbaa Abdullootaa. Wayyee abbiini. Laal suuta jedhee tokko maqaa sana haa dubbisu. Maqaa keessaa hafunuu hin barra beeki gaafa inni dubbisu. Maasin jeqee haa dubbisu. Maqicha hin qabannaati hin galmeeffannaati. Isinii waan an jedhaa ka jiru ilamee fakkeenyaa fi Arabiffanni politika isaa maal si fakkaata? Arabiffa jala galee deemu. Aboo nama dhagaa hin jiru bakka adiifnu awwaala. Mee na dhageeffadhu kaayi. Mee dubba zaadatti senne beekana hin haasa. This is a discussion haasaa jirraa fi maal taate Shebaan? Shebaan mushee Abboleessa yoo naa barreessiite taate kallattiin sagantaa guyyaa biraa qabadhu kootti barreeffama siin barsiisa. Okay? Rakkoon hin jiru. Amma kan Ustaaz Maamma yaani Abbaa Abdullootaa kun nagoo mataa si dhukkubsa akkuma fudhachuu diddaadha beektaa. Ni mul'ata afaan Amasaarraayyuu. Dhugaa Rabbi. Okay. Sagaleen kiyya laal waaj aboo namni 230 kun dhaqe awwaala na guddisi nan dubbisa. Muhammad Philip Marianna. Guddatanii jirtu? Ayyee bayi nagaan na tura. Maali boo dubbisinaan jettanii maal mari'attan? Way. Dubbisi dubbisi. Hayyee abbiini akkasii miti qo'a abbiini kitaaba kanaayyuu hin beeknu. Hayyee nagaan. Ardalimi wanti isin hin galle tokko kana. Amma kan jedhaa jiru ani kitaaba fidde rakkoon qabu kitaaba fidde bakka barbaadde fidde. Maantaan Ustaaz Muhammad Bayaan uummata barsiisaa jirra nama barataa jira nama kabajatu. Barsiisuu miti nu dubbisiinaan jettanii miti zim jedhaan na dhaggeeffadhaaga way. Isi mee qo'ee Muhammad al tokko Abbaa Abdullootaa wajjin haasa'aati al tokko mee please al tokko maayikii qabadhu. Yallaa boo an nama maayikii qabadhu. Abbiini dubba. Awwaala maayikii maaliif narratti qabdu? Maaliif sabamtutanii? Wallaahi qabamtan gaa. Maaliif maayikii narratti qabda ishee? Naafiti naan jettee maali? Please Muhammad al tokko maayikii qabadhu. Maalirraan isin dhaggeeffadha? Isin jecha maqaa Rabbii 99 san keessa Rabbi jedhu barbaaddan moo hin barbaaddan? Hin barbaaddan. Maayikii qabadhuuti. Abbaa Abdullootaa wajjin waan haasa'u qaba. Abbaa Abdullootaa wajjin haasa'uun na wajji haasa'e irraa ragan sii bidaatisi. Abbaa Abdullootaa wajjin dumar xumuree sitti deebina tasgabbaa'e al tokko maayikii qabatten duuta. Maayyee maal jettee xumurtame? Ga'uus waan isaan dubbadhu dhaggeeffatamee maayikii qabadhu. Maalirraan dhaggeeffadha yeroo ammaa an dalagan dhabeen maali? Sitti haasa'aan jiru bee daqiiqaa tokkittiin haa kenni Muhammad Abbaa Abdullootaa wajjin dubbadhaanii siin jedhe. Hayyamee haasa'e Maayikii qabadhu kaaten duuta al tokko maayikii qabde. Maayikii ani hin haasa'u haasa'e gaa'usi wayi. Maasi keessaa dubbata. Abbaa Abdullootaa. Wayi abbiini. Ilaali fakkeenyaa fi na dhaggeeffadhu. Amma ani afaan Ingiliffaatiin barreeffamee jira Arabiffi. Fakkeenyaaf Rahamaa, Rahim, Maalik, Quddus jedhee waamaami. Yes. Yeroo inni jechoota kana afaan isaatiin tokkoon waamu nummoo tiik godhachaa deemneeti maqaa inni hin waamne jiraachuu mala. Isa hiika itti kennu hiika isaa biraan dhimma hin qabnu. Direct literally kan barreeffame fakkeenyaaf Gaffuur, Ashaakur, Al-Alii, Al-Keebir jedhee dubbataami. Jecha inni hambise yookiin maqaa inni hambifatee dhibba yookiin godhee yookaan immoo tokko keessaa hanqisee jedhee tiikii godhachaa deemnee kuni hoo jennaan waan ta'eef tokko maqaa nuuf waamuun siin jedhe amma sii galeera. Kas ta'e. Annaa galeera jedhe maal si fakkaata amma poointiin kiyya kana yoo sirriin hubattaniirtan ta'eef kan jedhaa jiru fakkeenyaaf ka'ammaan irraa kennu. Ayyaa ergaa isin jalaa barreeffana naan jettan taatan guyyaa biraa isin barsiisaatii qalamaa fi daftara fudhattanii dhiftanii nama dalagaa qabu. Kisaareetu kan jedhaa jiru
Maalim haa fassaariidhaan nagaabattan nuuf himeef nagaabattan. Ila kuno ila yoo kitaaba kan keeti amantii qabaatte hin sodaatin. Ka jedhaa jiru short